السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجم توتا جالتم توتا أردف توتا عبدس أورو توب جلت ترجمتنو نغانيف جال ربي دا سنين هجرات سنين جدا وري ماتي كان كوهنتا إن هردفتو من فيسبوك عبدس تاتني كان ماتي دكتور عبدس سبسكرايب فيديو كان هنقولين يوك يوتيوب كان هنقولين سبسكرايب قدها هروان باية تكو تكو ولي نلا لا يجودا deeggartoota bilxiginnaatis aswaamaati deeggartoota warra paartii kaanisis warra immoo paartii kamuu hin deeggarre dhugaa deeggaranu wal bira qabnee ilaaluudhaaf akka maaliif sammuu keenyatti deebi'uudhaaf nu fayyada waan dhugaa barbaaduun dhugaa haa barbaadnu jedha kitaaba tokko irratti dhugaa barbaadi dhugaa yoo barbaaddiyyuu sammuu kan kee keessa firii taatee jiraata har'a maal goonaa warri paartii bilxiginnaa deeggartan kun maal argitanii deeggartan moo duruunfattaniituma deeggartanidha gaafiin lama tokkoffaan waa deeggaruun maalii fi fakkeenyaaf amma gaafa amantii tokko irraa karaa amantii tokkootti jijjiirrachuu barbaaddo cal jettee jijjiirrachuu yookiin namni harka naaf rukutu yookiin namni immoo naaf faarsuudhaaf otoo hin taane maaliif akka jijjiirrattu hin beekta kitaaba sana dubbistee qorattee irra geessee dhugaadhaaf soba isaa adda baafattee kaatee amantii kan kee jijjiirrachuu dhibbaan dhibbatti mirga kee garuu utuu waa tokko hin beekin duruunfatteetuma yookiin nama sana jaallatteedhaaf yookiin namni sun sitti bareedeedhaaf deeggaruuniif faarsuu adda hadda waa'ee jawweetii fi waa'ee abiyooti yookiin gurbaama biyya bulchaaru sanarraa dubbanna kaayyoon Jawaar Mohammad maali jettee beektaa kaayyoon Abiyyi ittiin deemaa jiru maali jettee yoo sammuu kee yaadde kaayyoon Abiyyi ittiin deemaa jiru Itoophiyaa isii duraanii isii Itoophiyaa atfarsም ድሮም ትልቅ ነበረች ድርስ ጉዶ ቱርቴ ሀራስ ጉዳ ቱርቴ jedhan sana deebisuudha ati siini feetaa ilmaan Oromoo yoo Oromoo qulqulluu taate Itoophiyaa isitti durii sana isii Minilik ittiin harka Oromoo muraa ture sana ni feetaa kaayyoon Abiyyi isa kan Jawaar Mohammadoo dimokiraasii sirna abbaa gadaatiin kan sabni Itoophiyaa 80 way keessatti of ilaaluu danda'u hundinuu afaan isaatiin waan barbaadeen dimokiraasii kan jedhamu sanaan jiraachuudha ilmi namaa immoo firii ta'ee dhalate firii ta'ee jiraachuudhaaf kanaaf uumame nuti kaayyoon Jawaar Mohammad yookiin Jawaar fira keenya ta'ee yookiin Jawaar Mohammad bareedinaan Abiyyiin caaleetii miti kaayyoo isaa sanatuyyuu nuuf ta'e dimokiraasiitti amana Itoophiyaa tokkotti dhaabuudhaaf hin hojjetu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wal qixxeedha jedhee waan amanuudhaaf Jawaar faana faagina atoo Oromoo ofiin jetta kaayyoo Oromoo galmaan gahuuf jetta maaliif Abiyyiin duruunfattee deeggartaree innoo Minilikiin boollaa sitti baase nama akaakayyuu kee abaabilee kan kee harmaaf harkarraa mure kanaafuu yaa ilmaan Oromoodhaa waa deeggaruun dura duruunfannee waa faarsuun dura kaayyoo wanti ittiin deemamaa jiru kun maali kan jedhu adda baafannee baruun dirqama keenya har'a sababni Jawaar Mohammad Ameerikaa akkasitti ilmoo isaatii wajjin bashannanaa kottee walirra ka'atee akka barbaaddetti jireenya laayivii ajaa'ibaa jiraachuu danda'u maaltu isa rakkisee jennaan eenyu isa dirqee jennaan biyyattii kan keenya baadiyyaa keessa deemee uummata isaatii wajjiniin utuu sagalee uummata isaa ta'u mee eenyu dirqisiise mee Jawaariin dhugaa walitti himnu eenyu dirqisiifnaan Ameerikaa irraa biyya dimokiraasii akka barbaadetti qabeenyas yoo ta'e kottee walirra kaatee miindaa jameeqaan nyaachuu danda'u dhiisee galee baadiyyaa keessa deemee sagalee uummata gabrummaa jala jiru kana uummata koo kana otuun laaluu ofii kootii gammachuun jiraachuun anaaf gammachuu hin ta'u jechuusaatu har'a maaliif namni kaayyoo Oromoo galmaan ga'u jedhu har'a yoo naatti takkaa namni umuriidhaan tureeyyuu hin garre garuu wanti baay'ee na gaddisiisu Jawaar Mohammad ani mootummaa kana abdadhee yookiin paaspoortii Ameerikaa abdadhee miti kan biyya galaa jiru uummata kootiif rabbii isa na uume abdadhee saniin biyya galaa jira jedhee gali har'a uummanni Oromoo ji'a ja'a fayyaa Jawaariin mana hidhaatti ilaala jarri akka barbaadde qaxaroo guyyaa 16 ji'a lamas otuu qaxartu har'a ji'a meeqa mana hidhaa tursiif iftaanoo laata gaafa guyyaa beellamaa sana akkam gochuudhaaf taa'u har'as beellamni guyyaan 10 wayii kennameefi jennaan ammas callisteetuma jaallaaltaa Oromoo
ammaatu waan keessa jirtu beektaa garabrummaa akkuma waggaa kuma lama isin cabsina jedhamee waadaan siif galame si cabsaa jiru bara. Warri ilmaan minilikoota warri afaan Amaariffaa dubbatan gabrummaa waggaa 200 sitti deebisanii bulchuu ni filatta. Ati gabroomtee jiraachuudhumaaf dhalattee Oromoo. Moo gabrummaa kana yeroo xumuraatiif xumura itti godheetaniin gabrummaa kana yeroo xumuraatiif xumura itti godheetan bilisummaadhaan jiraachuu barbaada jettee ofumaan seef atoo raftee maalajjaadha. Xonqaayii wayititti hojjetamee immoo maal taate Oromoo ati dur tokko bara tokkummaa na caaluun tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhaa fi sirbaa fi itti wareegame sunuu harree sadaqe Hacaaluun Duunaa wajjiniin du'e Hacaaluu wajjin wareegame maaliif rafte kaayyoon Abiyyi Itoophiyaa isii durii sana isii yeroo goobanaa daaceetiif Minilik ummata keenya waliin ta'anii daaraa godhanu har'a Shimallis Abdiisaatiif inni Taayyee Danda'a kan akka Taakkalaa Uumaa ta'anii biyyattii miila tokkoon dhaabanii Itoophiyaa durii sana deebifnanii ummata kan keenyatti ni jiru. Kana ni fudhatta taanaan fudhadhu. Garuu nuti dhaloonni qubeedha. Fudhachuu hin dandeenyu mormaatuma duuna. Otuu dhugaa barbaannu duuna. Ati garuu keessattuu warri biyya keessa teesse yeroo kanatti dhugaa ilma keetii illee barbaadachuu dadhabdee abbichuu koo jedhaa jirtu guyyaa kan kee eeggadhu. Guyyaa gaafa mana si galee malee of hin bartu. Oolaan gaafa gorra'amtu samii argiti akkuma jedhan. Baay'ee tokkoon isinitti gaddaa. Kaayyoon Abiyyi Itoophiyaa durii deebisuu waan ta'eef har'as boris dura dhaabbannee mormina nuti. Jawaariin wanti nuti kaayyoo jawaariif kaayyoo qeerroo kaayyoo jaalmarroo deebisuu barbaannuuf duukatti ciccinee itti intini jennuuf kaayyoon jaraa Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa bilisa baasuuf malee of qofittiidhaaf ana malee jechuuf miti. Na malee jechuun bira hin jiru jara bira. Kan ammoo dhibbatti waliif nu galcha. Kanaafuu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuyyuu warri sammuu keessan keessatti gabrummaan sammuu keessan keessatti dagaagee abiyootiin duuka fiigaa jirtanu of yaadadhaa. Bitamuuf deemtu akkuma waggaa 2000 akka inni hin kaane. Gabrummaa waggaa 150 waan inni nu godhe bara Minilikirraa kaasee bara mootota duriitii kaasee waggaa 150 gabrummaa jala ture. Har'a waggaa 2000 nutti karoorfatame jechuudha. Akka lamuun kaanetti. Ilmaan keetiitti gabrummaa dhiiftee du'uuf deemta. Itoophiyaa tokkitti afaan tokkitti amantaa tokkitti alaabaa tokkitti sana ilmaan kan keetii dhaalchiftee deemta jechuudha. Otuu afaan qabdu, otuu aadaa of danda'e qabdu, otuu ofiin boontee jiraachuu dandeessu, lafa kee irratti kabajamtee jiraachuu dandeessu, zabanyaa taatee jiraachuuf of qopheessaa jirta jechuudha. Lafa abbaa keetii irratti zabanyaa taatee jiraatta. Lafa abbaa keetii irratti jarri mana keessa ciifnaan irratti qorra keessa barri jiraa eegaa jiraachuudhaaf of qopheessaa jirta. Ilmaan keetii hundinuu akkasiif deema. Yoo har'a tattaafattee dhiiga ilmaan kan keetii dhangala'aa jiru barbaaddattee hayyoota kan kee mana hidhaatii baafattee falmattee qofa gabrummaa kana jalaa bahuu dandeessu. Akkasitti of ilaalaa hundi keessanuu wanti isiniin jedhu kaayyoo amma ittiin deemamaa jiru bartanii yoo tattaafattan malee maqaan isin gabrummaa waggaa 2000 irratti karoorfatame cabsuu dandeessu hin jiru. Of bari. Kanaafuu yoo hatattaafannu isiniin jedha nagaan naaf turaa galatoomaa subscribe gochuun like gochuun hiriyoota keessan biraan gaha nagaan turaa.